Teknooloojiin waan gaarii isaa akka qabuu fi akkasumas waan baay'ee yaraa isaa akka qabu ni amana. Tiktookiidhaan namoonni jannata argatan ni jiru. Akkasumas kan jahannam argatan jiru. Karaa wal fakkaataan. Mee yeroo duutu yaadi. Achitti maaltu akka ta'u barbaadda? Irra baay'een obboleewwanii fi obboleettiiwwan keenyaa tarii irra caalaatti obboleettiiwwan gammachuu baay'ee argatu. Of agarsiisuudhaan appilikeeshinii muraasa kanneen irratti osoo hin beekin Nabiyyiin Muhammad sallallahu alaihi wasallam akka nutti himanitti yeroon dubartoonni of saaxiluu itti barbaadan ni dhufa. Akkasumas sammuu namootaa naannessuu barbaadan dheebuu bahuudhaaf maal Rabbi gaarummaa nuuf haa kennu. Rabbi haraamarraa nu haa eegu. Dheebuu xiyyeeffannaa barbaadaa jiran bahuudhaaf. Kanaafuu xiyyeeffannaa yeroo barbaaddutti gochoota gowwummaa tokko tokko raawwatta. Uffata kee baafattee naaf ergitee qaama kee sosochoosuu itti fuftaa. Akkasumas namni hundi akka waaw gaariidha dabalataan natti agarsiisa haa ilaallu siin jedhu barbaadda. Haftee dhiisaa jirta. Yoo duute viidiyoon sun dhalootaaf ta'a. Ati eessa jirta? Ati Rabbii wajjin jirta. Akkamitti si gargaaree obboleettii koo? Akkamitti si gargaaree obboleessa koo? Subhaanallah. Nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam ni jedhan. Ramaddiiwwan sanniin keessaa ibidda azaabaa keessatti kan boba'u akkasumas hadiisa kana tuquun barbaachisaadha. Dubartoota keessaa kanneen itti yaadanii uffatan of agarsiisuudhaaf. Dhageettee jirtaa isa san? Of haguugee ture. Waan wayii agarsiisuudhaaf itti yaadee. Maal agarsiisaa jirta? Qaama kee. Waan biraa maal agarsiisaa jirta? Uffata. Subhaanallah. Dargaggoonni daa'immanii dubbachaa jiru. Ilaali. Waan biraa maal agarsiisaa jirta? Kun hadiisa. Kiisii koo keessaa jechoota haasa'aa hin jiru. Waan baay'ee dhiphoo yookiin qal'oo uffattee jirta. Duraanuu jecha Nabiyyii Muhammadiiti sallallahu alaihi wasallam. Akkasumas haftee dhiisuuf deemaa jirta. Namoonni si ilaaluu si hordofus yaaddeen cubbuun kee tariif siif dhiifama. Garuu waa'een namoota si hordofanii hoo erga duuteen booda hanguma fedhes homaa yoo hin taane baqaqanii agarsiifna. Akkasumas baay'ee galatoomi jedha. Yeroo dargaggeessi tokko ilaaluun irra hin jirretti osoo jennuu ilaalcha keessan gadi qabuu qabdan. Namoonni maashaallah laa hawla walaa quwwata illaa billah. Haftee maalii dhiisaa jirta? Anis dubartoota miidhuuf yaalaa hin jiru. Sababni isaa obboleewwanis qixa yakkamoodha. Waan boba'aa ibidda irratti dabalaniif komentii kennuudhaan karaa faallan karaa sirrii akka ta'e yaaduun maashaallah bareeda jaaladheera baay'ee gaarii kanaaf kan kana fakkaatan addunyaa irratti maaltu akka adeemaa jiru ni beekna.